Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtan man oromo qaqqaaliwwan gaggariwwan ashamaa bakkuma jirtan maratti hundi keessanu ammoo hordoftoota chaanaal kiyya jalatti argamtan Oromoon jajjabeessitan waraanuu galatooma ammallee akkanumatti jabaadhaa umriina dheeradhaa galanni keessan guddaa jajjabaadha akkanumatti Oromoonni haarawaa taatanillee asumaan YouTube kiyya chaanaal kiyya osoo tolee daawwadhaatii na jajjabeessaa barakallahu fiikum jazaalakum khairan akkanumatti jabaadha isiniin jedha ammallee wanti ani video kiyya arra asli mo'atuun isaa Oromummaa kennaaf Oromoonni gargaaraniif hedduu nu gammachiise hundi keenya baga gammadne innillee asli onni sobaa baga gammadde jedhaani hedduu namatti tola nu gammachiisan isa badhaasa warra gootaniif hunda keessanuu hedduu galatooma baay'ee tokko namatti tola Oromoon akkana wal jabeessuun walii barmatu wal afuu dhaabatu waan akka namatti toluudha jabaadha akkanumatti itti faashiniin jedha Oromootii qaalii hedduu nu boonsitanii nu gammachiistanii ammallee akkanumatti jabaadha wal bira dhaabachuu waan gaarii dalaguun wal gammachiisuun wal gargaaruun akkanumatti aadaa keessan haa ta'u isiniin jedha Oromootii qaalii jabaadha isin magaalaa jirtanii akkanuma jajjabaadha asli baay'ee baga gammaddee isin jedha hordoftoota kiyyaa waan akka namatti tolu nama boonsu hedduu namatti tola jabaadhu jennaan asliin baga gammaddee jennaanii warroonni gargaartan hunduu rabbiin jazaa isin haa deebu gargaartanii waa hundaanuu jajjabeessuun jajjabaadha ammallee akkanumatti itti zallaqaa isiniin jedha hedduu nama gammachiiftanii wallah akkanumatti yoomuu Oromummaa yoomuu wal jaalalli yoomuu akkanumatti waliin zallaqaa isiniin jedha Oromootii qaalii hedduu nama boonsitanii Oromummaa wal qabachuu wal jabeessuun wal gargaaruun kanatti nama gammachiisa baay'ee akka waan nama gammachiisudha jajjabaadha ammallee akkanumatti gammachuurraan wal jabeessuun akkanumatti rabbiin nu haa taasisu yoomu jajjabaadha yaa obboleeyyantii qaalii akkanumatti khayrii dalaguu wal ifoo dhaabatu wal cinaa dhaabatuun yoomu leenca ta'a Oromootii qaalii isin jedha wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jajjabaadha hedduu nu gammachiisee asliin aksan hunduu baga gammaddanii Oromootii hunduu isiniin jedha